Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuraan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hangaduma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oromoodha keessani jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduu jalqabaa marii biyyoolessaa irratti dhimmi magaalaa Finfinnee har'as itti fufee jira. Dhimma Finfinnee irratti mormiin cimaan har'as gaggeeffame jedhamee jira. Mormii cimaa irratti gaggeeffamuun wal qabate guyyaa birootiif dhimmichi kun dabree jedhamee jira. Dabalata isaa qabadhee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as bakkoota garaagaraatti loltoota PP waliin lola gaggeessuu fi lola gaggeessee irrattis miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun hedduus booji'uun injifannoo gurguddaa irratti argadhe jedhee jira. Injifannoon har'aa immoo injifannoo addaati jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo booji'amtoota hedduus qabee jira. Isin biraan geenna. Oduun itti aanu TPLF meeshaalee gurguddaa hedduu konkolaattota hedduudhaan konkolaattonni ifaa dhaamsuudhaan halkaniin Erteraa irraa gara naannoo Tigraayitti galche jedhamee jira. Meeshaaleen gara naannoo Tigraayitti galfaman jedhamanis kan viidiyoo irratti argitan kanaadha. Meeshaalee akkaan gurguddaa ta'anii fi fageenya dheeraa deemuu danda'an ta'uutu tilmaamame. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Guutuu odeeffannoo kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Wajji turuudhaan itti bohara. Oduun itti aanu lolli naannoo Oromiyaa zoonilee garaagaraa keessatti loltoota PPT fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tibba kana kibba giddugala kibba baha lixaa fi akkasumas zoonilee biroo keessattis loltoota mootummaa PP waliin lola bal'aa gaggeessaa turuu fi lola gaggeessaa ture irrattis miidhaa guddaa loltoota PP irratti kan qaamattii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Isin biraan gahaa turre. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo haala adda ta'een giddugala Oromiyaatti loltoota PP waliin barraaqan lola cimaa gaggeesse irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun loltoota PP hedduu booji'ee jira. Akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Har'a guyyaan hagayya 9/2026 giddugala Oromiyaa lixa shaggar aanaa Iluu Galaanii fi aanaa Baakoo Tibbeetti bakkoota afuritti loltoota PP waliin lola cimaa gaggeessu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola bakkoota afuritti gaggeesse irrattis injifannoo boonsaa galmeessa jedhee jira. Loltoota hedduu booji'uun meeshaalee waraanaa hedduus hiikkadhe jedhee jira. Meeshaaleen hiikkadhe jedhees kan gareetti hanga kan dhuunfaa yoo ta'u kan booji'amanis kan viidiyoo irratti argitan kanneenidha. Haleellaa kana kan raawwate waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaatti fi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti jedhamee jira. Qindoomuun waloodhaan haleellaa loltoota PP irratti raawwataniin miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu fi kasaaraa guddaa kan humna namaatii fi kan meeshaa waraanaa mootummaa irratti dhaqqabsiisuu waraana bilisummaa Oromoo bakkichaa beeksisee jira. Haleellaan kun bakkoota afuritti kan raawwatame yoo ta'u ganda Horataa, ganda Tulluu Harcummaa akkasumas gandoota biroo lama keessattis haleellaa cimaan loltoota PP irratti raawwatamee jira. Walumaa galatti lola bakkoota afuritti gaggeeffame kana irratti lolli cimee itti fufee jira. Walumaa galatti lola bakkoota afuritti gaggeeffame kana irratti loltoonni 41 booji'amu odeeffannoon amma nu ga'e ibsee jira. Lakkoofsi booji'amaa kun kan mirkanaa'e miti. Gama tokkorraa kan arganne lakkoofsa kana gadiidha. Gama biraatiin immoo lakkoofsa kana kan odeeffannoon nu bira ga'e ibse. Odeeffannoon guutuun yeroo nu ga'etti lakkoofsa booji'amtoota kan mirkanaa'ee fi akkasumas kan addunyaa kanarraa godaananii fi kan madaa'an qabannee kan isin biraan geennu ta'a. Lola aanaalee lamaan keessatti loltoota PP fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa ture irratti loltoonni PP hedduun addunyaa kanarraa godaananii hedduun madaa'uun beekamee jira. Guutuu odeeffannoo kana yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidoolotti seenuudhaan haleellaa raawwatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Guyyaa kaleessaa hagayya 8/2026 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa magaalaa Dambidoolotti seenuudhaan tarkaanfii fudhateen loltoota PP miidhaa qaamattii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisu odeeffannoon achirraa nu ga'e ibsee jira. Magaalaa Dambidooloo ganda Duwwaa 7tti itti seenuun haleellaa loltoota PP irratti raawwateen loltoota PP 3 battalumatti addunyaa kanarraa godaansisu kan biroo madeessuudhaan meeshaalee waraanallee irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo bakkichaa beeksisee jira. Lolli bakkoota hedduutti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoota biroollee booji'uu beeksisee jira. Isaan kunniinis booji'amtoota har'a waraana bilisummaa Oromootiin booji'amanidha. Guutuu odeeffannoo kana akkuma nu ga'een kan isin biraan geennu ta'a. Bakkoota lolli itti gaggeeffame kanaan wal qabatee gama mootummaatti odeeffannoo argachuu yaallee turre odeeffannoo argachuu hin dandeenye.
Oduu kaaba Itoophiyaa irraa arganneen muddamsuun kaaba Itoophiyaatti TPLF yookaan abbootii fi mootummaa federaalaa gidduutti jiru cimee itti fufe fakkaata. TPLF meeshaalee gurguddaa gara daangaatti guuruu itti fufee jira. Meeshaaleen gurguddaan kan akka misaa'elaatii fi kabiroollee Erteraa irraa halkan edaa konkolaattota hedduun fe'amee naannoo Tigraay galee jira. Halkan dheengaddaa TPLF marfii fi meeshaalee gurguddoo birootiin haleellaa humnoota mootummaa irratti kallattii garaagaraatiin raawwatus humnoonni mootummaa deebii kennuudhaaf hin sardamne. Halkan edaa immoo konkolaattonni hedduun ifaa dhaamsuudhaan Erteraarraa misaa'elotaa fi meeshaalee gurguddaa hedduu fe'anii gara naannoo Tigraay galuun isaanii beekamee jira. Gama biraatiin immoo qabatamaan meeshaalee gurguddaa hedduu bakkootarraa gara bakkootatti TPLF sochoosaa kan jiru yoo ta'u, meeshaaleen gurguddaan kun kan viidiyoo irratti argitan kun Erteraarraa fe'amuudhaan gara naannoo Tigraay galee jechuudhaan hedduun isaanii yaada kan kennaa jiran. Walumaa galatti humni gara kaabaatti of ijaaraa jiru lola guddaadhaaf of qopheessaa kan jiruu fi meeshaalee gurguddaa hedduu deeggaramuudhaan lola banuudhaaf qophiin taasisaa jiru akkaan cimee itti fufuun dubbatamaa jira. Sa'aatii dhumaatirra jiraachuu fi firimbii qofa eeggataa jiru jedhamaa jira. Kana jechuun misaa'iloonni kunneen fageenya dheeraa deemuu ni danda'an yoo ta'u taate achumarra taa'anii Finfinneellee haleeluu akka danda'an tilmaamni kan kenname yoo ta'u, kunis sodaa guddaa uumee jira. Gama biraatiin muummichi ministeera Itoophiyaa kana dura humna waraanaa cimaa fiixee Somaalee hanga Mitswaa tiiksuu danda'u ijaarre jedhee ture. Amma immoo komii guddaa TPLF irratti dhiyeessaa jira. Akkasumas torbaan tokko keessatti yeroo hedduu gara naannoo Amaaraa deddeebi'uun hawaasa naannoo Amaaraa waliin irra deddeebi'uun marii taasisaa ture irratti hawaasni Amaarattii fi Oromoo walirraa horee jira tokko garuu ta'uu kan qabu TPLF tokkummaa uummata kana balleessuu fi jiigsuuf waan deemuuf TPLFin waliin haa qolannu jechuudhaan yaada dhiyeessee ture jedhamee jira. Garuu yaada isaatiif qaamonni inni waliin mari'ataa ture deebii kennuu irra cal'isa filatan jedhamee jira. Gama naannoo Oromiyaallee as deebuudhaan seenaa Oromoo biyya ijaaruu keessatti qabuu fi akkasumas lafti Oromoo hanga eessaa akka taate kaasuudhaan uummata Oromoo amansiisuuf hanga tokko yaalii taasisaa jiraatus Oromollee waan jalaa fuudhee hin fakkaatu. Gama lamaan irraayyuu yookaan naannoo Amaarattii fi naannoo Oromiyaa irraayyuu yaada dhiyeessaa tureen waan itti quufe hin fakkaatu. Kun akkuma jirutti ta'ee qeeqa TPLF irratti dhiyeessaa tureen TPLF kophaa keenya Itoophiyaa yookaan mootummaa federaalaa hin dandeenyu jechuudhaan nu sodaate Erteraa fi akkasumas hidhattoota biyya keessa kan naannoo Oromiyaa keessa socho'anii fi naannoo Amaaraa keessa socho'an waliin tokkummaa uumuun mootummaa federaalaa kuffisuudhaaf sochii yookaan qabsoo jalqaban jechuudhaan dubbatee jira. Kana ilaalchisuudhaan xiinxaltoonni akkasumas hayyoonni siyaasaa hedduun yaada kennaa jiraniin muummichi ministeera Itoophiyaa muddamsuu hamaa keessa galuu fi PP'n rakkoo keessaa ba'uu hin dandeenye fi ammallee dandamatuu hin dandeenye keessa jiraachuu ibsuudhaan carraan biyyattiin tuni qabdu rakkoo keessa galuu dubbataa jiru. Xiinxaltoonni siyaasaa Oromoo tokko tokko immoo yaada kennaa jiraniin yeroo ammaa kanatti PP'n carraan isii dhumee jira. Haalli jiru baay'ee yaachisaadha. Oromoon maal godhuu qaba? Kufaatii PP booda rakkoon uummata Oromootii fi Oromiyaa akka hin mudanne qophiin taasifamuu qabu akkamitti taasifamuu qaba? Uummanni Oromoo kanarratti akkamitti qophaa'uu qaba jechuudhaan gaafii fi yaada dhiyeessaa jiru. Xiinxalaan siyaasaa Kaabbutaa namni jedhamu immoo dhimma kanarratti gadi fageenyaan yaada bal'aa kennee jira. Hubannoodhaaf akka ta'u namoonni isa jala seentanii laaluu ni dandeettu. Haala qabatama amma jiruun lolli kaabaa ni ka'oo ka ta'u taate PP'f baay'ee rakkisaa fi yaaddeessaa ta'utu dubbatamaa jira. Lola guyyaa tokko keessatti TPLF humnoota PP yookaan loltoota PP hedduu booji'uu fi akkasumas hedduu irratti miidhaa qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun PP immoo akka rifachiisee jira. Lolli itti aanu immoo ni ka'oo ka ta'u taate PPdhaaf baay'ee yaaddoo ta'uu tilmaamuudhaan PP'n yeroo ammaa kanatti muddamsuu hamaa keessa galtee jirti. Gama biraatiin qophiin lolaaf taasifamaa jiru kallattii raayyatiin akkaan cimee itti fufe jedhamee jira. Gama biraatiin immoo ilmaan hiyyeessaa gara leenjii waraanaatti geessuudhaaf duulli hamaan banamee jira. Abbootii ilmaanii irratti ilmaan keessan fidaa jechuudhaan miidhaan guddaan raawwatamaa jira. Harargeetti abbaa ilmaa irratti reebicha diksiisitti arsii diksiis arsii bahaa jechuudha. Akkasumas godina Jimmaa aanaalee garaagaraa keessatti miidhaan abbootii ilmaanii irratti dhaqqabaa jiru akkaan cimee itti fufee jira. Odeeffannoon itti aanu kun odeeffannoo akka nama ajaa'ibsiisudha. Odeeffannoo aadaa fi safuu akkasumas faallaa amantaa cabsee gochaa argamedha. Inni kunis namoonni lama kan saalaan wal fakkaatan naannoo Beenishaangul Gumuzitti wal fuudhanii mana tokko keessatti kan jiraataa turan to'annoo jala ooluun isaanii beekamee jira.
Namoonni lamaanuu saalli isaanii dhiira yoo ta'an naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Baambis jedhamtutti namoonni saalaan wal fakkaatoo ta'an kun wal fuudhanii mana tokko keessa abbaa warraatii fi haadha warraa walii ta'uudhaan mana tokko keessa waliin jiraatu isaanii hawaasni poolisiidhaaf eeruu kennuudhaan poolisiin to'annaa jala oolche jedhamee jira. Namoonni lamaan kunneen maqaan isaanii Taaddalaa Innaawugaa fi akkas Batsaloot Inniyoo kan jedhaman yoo ta'u gocha safuu fi aadaa hawaasaa cabsee fi akkasumas biyyattii tana keessatti ta'uu hin qabne gama amantiin illee dhoorgaa ta'e raawwatanii argamuu isaanii hawaasni eeruu kennee jira. Namoonni kunneenis gaafii gaafatamaniif deebii kennaniin gocha kana amanuu isaanii kan dhagahame yoo ta'u poolisilleen qorannoo itti fufe jedhamee jira. Bu'aa qorannoo ibsuudhaan murteen maal akka ta'u kan eeggamu ta'a. Walumaa galatti yeroo ammaa kana biyyattii teenya keessatti wantoonni deemaa jiran akkaan baay'ee yaaddessoo kan ta'anii fi maaltu deemaa jira jechuudhaan bara akkam keessa jirra jechuudhaan kan hedduun abdii itti kutataa jiranii fi taateewwan ta'aa jiran immoo hedduun isaanii dubbatuuf kan namatti ulfaatanii fi baay'ee qaanessoo kan ta'anidha. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kennaa nagatti nu tura.